كولين نجت أبوليساني تليفونك أحسن أعمل شيكوت ما جتن ميت دي باجر أميسي وانجة تنسبها كاو في اللي نمت يو أكنا ويارين دوبة تاعن نمت يو دوبة تاعن إنجالة كيسايا وانا كيسا عملت تيك توكي كنارا عجيب لا حول عجيب ولا أكنا عجيب بريدا عجيب كورو أكنا بريدا كيسن بريدا بركاته والله نبي وعليكم السلام كيا ورحمة اسم الله تعالى هاكاية وبركاته والله جميعا نبي كيا اسم هاكاية مركزة اللهم تجدو آمين كان اللهم أكا آمين كيسني اللهم آمين أستاذ اللهم تجدو آمين كان اللهم أكا آمين كيسني أستاذ تجدو كان أكا كيسني حمتي برسيسا برت حمتي برسيسا برتو تديني أستاذ أوغاتي أتبادين أستاذني كينيا أتبادينيتي أستاذني كينيا أستاذ بابا كينيا أستاذ دينيتي إيرا دلان جدو برسيسا هنداتي شمرن قبيسي حفيظة شمرن قبيسي حفظي قرآناتي وي نفس أيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله dhiibama akkan keessa jiru of hin yaadanne akkasumatti taa'ee waa tokko shaakalaa ture. Walaloo wayii tokko dubbisaa ture. Wallaahi hin agarre. ترين بيرا مكة Waan kayriitu bee waan maal akkoo qabaree maabaa. ما شاء Jirra الله ما jirtanii شاء الله جنبي بر ما شاء الله جنبي هيا بتبدأ waa'ee markasa keenyarraa xiqqoo ishee isinii himuu dhiifama waliin erganitti waaneene. ما أستاذ اللي دبتني كان يادا Hayyee inshaallah. دبنا شيخ ربي عنوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم وعليكم الله السلام وبياكم وسدد خطانا وخطاكم فارون كربي أكنت تيغان أرغتني والغيتين ولاد في سيتي وأن كن نعمة نكمل لئe akka abbaan itti fayyadametti namni toltuun itti fayyadame ufillee fayyadeet hawaasallee fayyadeet akhiraa ufillee ijaaratee wallaala idiinaa duniyaa keessaa ittiin baya namni itti fayyadama isaa wallaale immoo akka isin argitan kanatti hongoo daara lamaanii ittiin mudatullee danda'a jecha kanaafi ka kana nuu laaffise rabbii kenna alhamdulillah hamda yuwaafi ni'ama wa yukaafi'u maziida waani mee maalirraa dubbadha ustaaza kenna maali wannu maalirraa dubbatan kun حواسة كان مدالة جت اللالاتي راد بدنا سكنتا ماني في تمني غربراتي بتاعته ayya إن شاء الله أما ijoollee takka waliin sagantaa wayitu ture san xumurannee biraas deebi amma uma isinii mudhatee hawaasa kana madaala jettan irraa dubbadha. أربع في أمتي من من أمر الجاهلية جاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على وأفر أمتك يا كيستي أمري غنا أرجتني آدا ورا واللالوتي ورا بدو بلاو ورا آدم بلو كشريعة ربين أمني تجان كورا غنا مشركا ثم لجنان لا يتركونهن وانسان غنا أرجتني دي سام وأفرسن كما كيس جرو تكمال جنان الفخر بالأحساب غوسان ufdhaadu nu warra akkanaatti jedhanii warraan ufdhaadu gosaan ufdhaadu biyyaan ufdhaadu kutaadhaan ufdhaadu kun eegana argitanii amrii jaahiliyyaatii jedhan ka jirulleen ufdhaade ka du'elleen ufdhaade
نفس الشكل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذن شاغلتني جرام مال ألهاكم التكاثر إيقنا أرغتني بايفتون حتى أفرادون يوكا حتى زرتم المقابر أغا إيقنا قبري زيارتنتي هغا دوتنتي إسن شاغلي جرام إسن ورى جرون دادتون ورى دوئين دادتون كوتان دادتون نانا ويتدالتنين دادتون غوزا إرادالتنين دادتون كاما كيس جرو كان برا حتى زرتم المقابر جتشان yoo haga qabrii ziyaartanitti haga duutanii awwaalamtanitti jecha yookaan immoo nama jiruun of dhaaddanii nu ebalufaa qabna ebalufaa kutaa keenyarraa dhalate gosa keenyarraa ebalufaa dhalate nu sanyii ebaluuti keessa jirraa beekadhaan marri waan kana walaakin maata nabbana haala irratti hin dammayne isiniif hin himaan ummanni eegana argitanii sahaabaa ka dabre ka salafaa waliin ka dhaaddatan argitanii kuni kutaa irraa dhalatanii fi gosa irraa dhalatanii fi bakka irraa dhalataniin dhaaddatuun kun haga eeganaa dhaaddatiinsi keessan nama jiru bira dabritanii warra du'een dhaaddattan nu sanyii ebaluuti amma maqaa hin dhaya haraama shari'a islaamaa keessatti dhugaa isiniin jedhaan jarana irra qabaan hin barbaachisu adii walitti himna kuni shari'aa rabbii keessan jiru nu warra eeganaa goota ebaluuti hin dhaya maqaa kutaa mararraayyuu hin dhaya hin beeytanii maal godhaa isinitti himan kanaaf garuu ta'e lafandhaanii bira lafandhaan jedhe shari'aa islaamaa keessatti haraama nuti jamaa kana qabadha warra du'elleen ta'e warra jiruun hattaa zurtumul maqaabiraan haga qabrii ziyaartanii osoo akkanumatti eegana argitanii isin akkanumatti ittiin dhaaddattan yookaan warra jiru bira dabritanii warra du'elleen ebalufaa qabna qabrii keessa ebalufaatu warra kenna nu sanyii ebaluuti anis kee ebaluuti asiin ol fuudhee kun illeen sanyii maaliiti lakkaa yagaa kutaa oromiyaa kana keessa gootota dabran ka jiran kanaan dhaaddatuun shari'aa islaamaa keessatti haraam calla qabaadha waxa'anu bil ansaabi fil ansaab ammallee gosallee wal xiqqeessuun akkuma dhaaddatuun haraamaa san ittiin wal xiqqeessulleen haraama shari'aa islaamaa keessatti isin warra gadi galo warra gade warra akkasiiti kutaan eeganaa jumlaa walitti qabanii gadi nama qabuun gosa irraa dhalatan ol qabuun maalii jennaan duuda duuba waan kanaaf boonatu jira boonni shari'aa islaamaa keessatti haraam akkana ka itti aanu al-istisqaa'u bin nujuum urjiidhaan eeganaa obaa barbaaduun bishaan barbaaduun rooba barbaaduun tun talammataa walumatti qabaata duraati fi talammataa akkuma ittiin dhaaddatuun haraamaa kana ittiin wal eebbessulleen ittiin wal xiqqeessulleen haraama jecha shari'aa islaamaa keessatti namni kun gosan filanne biyyan filanne saalan filanne waliigallee biyya itti dhalanne rabbitu eegana argitanii achitti na dhalachiisaa jedhee gosa san irraan dhalatuu qaba jedhee biyya sanitti an dhalatuu qaba jedhee saala kana an ta'uu qaba jedhee namni ufiin filanne waan rabbiin namaa fileen eeganaa kiritizaayizii wal godhuun wal xiqqeessuun wal eeybessuun shari'aa islaamaa keessatti hin jirtu kun obaa urjiidhaan obaa barbaadu jechaan urjiin akkanaa baanan roobni eeganaa nuu roobe urjiin akkanaa dhabamnaan roobni dhabame nabi alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko salaata subii bakka Hudaybiyaa jedhamutti sahaabotaan salaatanii asbaha ibaadii mu'minuun bii wa kaafiruun bii gabarrantii waan rabbiin keessan jedhe dhageettanii jedhaniin fuula eegana argitanii as gara galanii eega salaatanii ummatatti as gara galanii imaamni yoo salaachise fuula ummatatti as gara galaami akkasitti as deebanii waan rabbiin keessan jedhe dhageettanii hin dhageenye gabarrantii bakka lamatti qoodamaniitiin jiran edha gariin natti amanee urjitti kafaree bule gariin immoo urjitti amanee anatti kafaree bule jedhe rabbiin keessan akkamitti الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته روبا يغنا هنا ارغان كايسانو
faana roobaa eda roobatiin hin bulte rabbii kennatu rooba kana nuu kenne warri jedhe rahmata rabbiitiin roobsamne warri jedhe fa'innahum mu'minun bi wa kaafirun bil kawkabi jarri waranatti amanee urjitti kafaree jedhan warri immoo akkana jedhan akkam muxirnaa binawi kada wa kada urjiin akkana waan ba'eef maqaa urjii sanii dhayanii roobni eegana argitanii nuu roobe jedhanii rooba kana gara urjitti achi irkisan jecha jarri kun kaafirun bi wa mu'minun bil kawkabi wara rabbitti kafaree urjitti amanee jedhan kana eegana argitanii ka itti aanu maal jennaan anniyaahatu alal mayyit nama du'e irratti booyuun eebadde jedhuun boqoo buqqisuun eegana argitanii wantoota addirra uf garafuun asii akka isin argitan eebadee yaamatuun nama du'eetiin hin jedhe kana faarsanii ekalee mooto alnuunna alqisulliin ilaalchanii akkasitti san jechuun shari'aa islaamaa keessatti haraama diina rabbiitirraa waan fagootitti jirraa waddiinu fi waadin wanaxnu fi waadin islaamummaan gara birooti nuti immoo gara biroo jirra hawaasa kenna wanni kana nutti fideetiin hin jedhe maali nama tokkorra eeganaa loluun irraa laaluu dhabuun waliigalle yoo eegana argitanii ebaluun kenna kun nu jalaa tuqame jedhanii irra dhufaniitiin nama sanirra shari'aa islaamaa keessatti hin barbaachisu nasi obbolummaa islaamummaatu gidduu kennatti citaa jira gosummatu jabeeffamaa jira kutatu jabeeffamaatiin hin jira iddoo dhalootatu diinaa caalaa jira islaamummaa eegana hatta namni deeme haga obboleessa islaamaa bakka inni dhalateen eegana xiqqeesse kutaa inni irraa dhalateen gosa inni irraa dhalateen bakka inni irraa dhalateen xiqqeesse haga nama islaamummaan ala jiru tokko sababaa gosummaa sababaa biyyummaa sababaa naannummaa caalchifatuu geenne takka jirra yeroo har'aa kana keessatti kanaaf wama alayka illa albalaagul mubiin jedhe dhageettiin dhabne namni kun waan kana dhageettiin dhabne akkasitti jabaadhati rabbi barakaanuu haa godhu waan kana irraa fagaadhaa gara diinaa kanatti asiqaa jamaa kenna hin gaya osoo akkanumatti nu alaan qabriin dhufteetiin asirraa nu kaafti waa hedduu dabarsaa jirra faatihaan beeynu sa'a 24 teektook irra teenna faatihaan beeynu sa'a hedduu achirra fixu jirra kanaaf as deebi'a namni islaamaa wanni adda isa godhu waa sadi eessaa dhufe eessa jira eessa deemaa beeka namni islaamaa dhabamarraa dhufne ganda dhabama jirra gara dhabamuuf teenna asirra le'e rabbiin bilaasha nu dhumne afa hasibtum annama khalaqnaakum abathan wa annakum ilayna laa turja'uun hin seetanii isiniin kun bilaa tabaaf isin uumne seetanii wa annakum ilayna laa turja'uuna gara kiyyammoo hin deeffamtan seetanii jedha rabbiin kenna wallahi hin deeffamtanii thumma latunabba'unna bimaa camiltum wadhalika cala allaahi yasiir rabbiin eegana argitanii isin kaasee waan isin dalaydaniin mindaa isinii kennuuf jiraata kanaaf namni garam deema eessaa dhufe yoo beek dhabamarraa dhufne ganda dhabama jirra kaayoof dhufne kanaaf eegana argitanii alaysa ayahsabu al-insaanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ayahsabu al-insaanu ilmi namaa kunise an yutraka suda bilaasha dhiifamaa se'a akkanumatti luucceeffatee nagumaa fayyatti kaayoo eegana argitanii osoo uumameef galmaan hin gahin nagumaa fayyatti dhiifamtan seetanii lakki akkasii miti annama khalaqnaakum abathan annakum ilayna laa turja'uun ammallee tabaaf isin uumne seetanii gara kennan teeffamtan seetanii ayahsabu al-insaanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna hin taane ilmi namaa kun nutfatan dhaphii bishaanii min maniyyirraa ka ta'e bishaan eegana argitanii kunoo eegana isin marri beeytan sanirraa ka ta'eetiniin jedhe alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kaana min maniyyin yumna jechaan ka buufamaa ta'e jecha هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بشان ولتلاك أماتا كديرتي في كدبرتي سنرى وممتني تنينجتني أكملت فوالالتن دفكيسا مالتاتا هجري كيسانو أكملت فوالالتن
gara itti deemutti jirtan gara irraa dhuftan eessa akka jirtan beekuu danda'uu qabdan nuun jedha. Subhaanallah. Uf duuba laalle yoo waggaa 30 taane 20 yoo taane sanii ol sanii gadi yoo taane eessa turre waggaa 30 tura 20 tura 50 tura eessa tura garam hoo deemutti jirra. Ilmi namaa kun akka goobanaati. Baatiin hin dhalatti hin gooban dachi booda gadi jalqabdi. Ol siqee aga umrii eegana 40 kana geennan achi booda ilmi namaa gadi jalqaba. Argaatiin hin jirtan. Suuraa TikTok irratti samoona deemu jiru tokko hin argitaniini ka dargagguun mallee mul'isee jaarsuun mallee mul'isu. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وأني مريت كتشما ربي ترتي قجلج شيء مارين يجانا أرجتني كون تتويت أسين دور وجا كورنا دور أكان جيران كورنا بودا هو كيسان جيران ها أكانوا ما نمني مري أنا اللي نيجانا أرجتني أكان توري سبحان الله وانغرانا ما نياتو بروانا جائبات تجرا وانا جائبات تجرا وانا جائبات namni asirraa deemutti jira bara asirraa namni maal golfitan sheriyaadii kiyya dubbiin haqiiqaa namni asirraa fe'ataatiin jira jecha subhaanahu laa yamuutu abada duuba alam yakun nutfatan min maniyyin yumnaa summa kaana alaqatan fakhalaqa fasawwa achi booda alaqaa isin godhe gadhabii bishaanitti irraa bulii 40 akkasitti alaqaa sanirraa immoo 40 akkasitti mudqaa kutaa foonii isin godhe kutaa foonii kanarraa akka isin argitan kanatti sadarkaa kana geettanii yenuun jedha. Kanaaf jabaadhatii haalli jirru akkasan keessa jirra. Quba qabaadhaa asirraa eegana argitanii Jadhisisee rabbiin kiyya maaluma godhee jadhisisee rabbiin kiyya isheetti can jalaa jira. Hojii rabbii kiyya oduu tana dubbatanii jadhisisee rabbiin kiyya. jallisiisee mi jallisiisee. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi lazim. Wafii kulli shay warri amma kanatti dadhabsiifnu qabaan dadhabsiiftu kun marri harka rabbitti dacha'uu heda namni marri wallahi harka rabbitti dachaana. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wadana bayi dhufe namni Ali Abi Talib hin gaafateen ma huwa aqrab wa ma huwa al-qarib jedheen kaluun maali irra kaluun maali jennaan al-qarib wal qiyamatu wal aqrabul maut kaluun qiyama irra kaluun immoo du'a jedhan annamamma taqad qaamat qiyamatuhu nama du'eetiin hin jedhe qiyaman isaa dhaabbatte subhanallah. Akkasitti jamaa kenna uf quba qabaadhaa lafatti akkan dhufne beeka keessa namni islaamaa kun jamaa kenna islaama jecha amma sakamaa jecha nama fedhii ufiitiin bulu osoo hin taane nama fedhii rabbiitiin bulu jecha akka argine haa taanu ufii miti tiisaan nurra jira kaameeraan rabbii nurra jira ni'imaa nuu kenne kanarraa rabbi nu gaafata ni'imaa ijaatirraa ka gurraatirraa ka eeganaa fayyaatirraa nu gaafata summa latus'alunna yawma idin anin na'iim ni'imaa nuu kenne kanarraa guyyaa san nu gaafata ni'imaa rabbiin nuu kenne kana haraaman akkan dalayne hinga yaa gaye dhaabadhaa ujoolle hinga yaa deebi'a gara rabbii deebi'a gaye ija tana rabbi irraa nu gaafata bakka eeganaa baaxilaa jalatti rakkanne dubbatan dubbi lamaa cal'isan ergaramaa jedhan mammaakatti arraabuuf qoree dhiisuuf ilmu oo jette jedhan dhaddeen bakkisuuf eegana argitanii dhaltii dhiisuuf bayti bakkisuuf baytii dhiisuuf dhaltii jan mee akkam godhan amma suuraa kana agartanii waggaa eegana argitanii kudhanii irraa amma ana bara amma kun sheeka agartu amma isin amma areenina irraan gara galee agartanii kun waggaa 8 irraati amma suuraan kun waggaa 8 irra balaan hin bu'in amma anaami je'ee nam tokko argisiisee balaa buusee namni kuni deemutti jirra milikanni ofirratti argaatiin hin jirru kun marri ka qaamarratti nu mul'atu ka humnaan nurra mul'atu kuni akkasitti quba qabaadhati hinga yaa ga'ee gama rabbii kana haa deebinu ga'ee baay'ee caffarre hinga osoo qabaan rabbii nutti hin dhufne hin qabaa rabbii
guyyaan nuti as deemutti jira qanii daqiiqan as fiigaa jira ajalli toobadhaa ilaala qabri jirra numarri jedhe namni du'a hiriyaa arge ka ufii arge jammammaa katti kanaaf milikata rabbi nu agarsiisaa jira sanuriihim aayaatinaa fil aafaaqi wa fi anfusihim hattaa yatabayyana lahumul haqq haga hayxifa nuu baatutti nu argisiisutti jira nama nurraa ajjeesee nu argisiisaa argituumi warri amma alaanallee dadhabsiifne qaama keenna qullaa goonee dadhabsiifne baaxille eegana agartanii dubartiin hayaa ammalti hayaa'ni nurraa galee muuziqaa haraamaa halaala godhanne qaama keenna qullaa eegana agartanii deemnu kun rabbiin keenna rikardi godhaa jira وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذن الملائكة إيغانا تيسي تجرى يا رب بيكو وجه إنو قام هجاتي يومون فني بيكدا كهي من قلب فني كدبة هم بفني تات دبيني وأن من ستي همون هفني نمات قلب فتنا بملئ وأن لكل نبأ مستقر جرب أدو ربي مرافو qabatama tudufuu jiraata gaafa oduun rabbiitun itti buutu ara tiyoorii argitaniimi dhageennaami takka takkaan namni marri itti ba'uu jiraata dadhabbiin irra akkanatti sheen illeen eegana agartanii addii walitti himuu wayyaa bara rakkanni namni nurraa achi dheessa akkam taana mee suutuma eegana argitanii uduu ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanaa jedhe gara karaa rabbii keetitti suuta haala gaariyyaani dhuga haa taatu immoo takka takka walitti mulleen ija diimtullee wal argisiisuun wadinniinuun barbaachisa kanaaf eegana argitanii uduran aw nudura ammallee bashiira wa nadhiira haala ibiddallee nama himanii nama jala qabanii akeekkachiisni asiin qajeelchitullee shari'aa islaamaa keessatti lachuu baalaansi godhanii oofu waan adabbillee dubbata waan rahmatallee dubbata waan jannatallee dubbata waan ibiddallee dubbata akka warri rabbitti amane mirqaanee cimee itti fufuuf akka warri rabbi dideetiin hin jedhe immoo akeekkachiisa kanarra yoo katarkaanfatu taate subhaanallah kanaaf akkasitti quba qabaadha hinga yaa ga'ee asaadachaanuu ga'ee jira dhaabaa homaa eeganaa kanaan durallee yoo rizqii taatellee aga tiktookiin hin dhufin dura namni ima nyaata rizqii wamaa min daabbatin fil ardi illaa ala allaahi rizquhaa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawda'ahaa kullun fii kitaabin mubiin jedhe qismaa rabbiiti rizqii eegana argitanii rabbi nutti bal'isa sababaa rizqiitii jecha daangaa rabbii tarkaanfannee aadaa jedhamee aadaan ol fuudhamee shari'aan rabbii gaddeebi'ee ujoolleen islaamaa aadaa eegana argitanii diina rabbii caalchifattee uffata eegana argitanii aadatti ja'anii gabbaasanii fitnaan akkatti boo dhugaa walitti dubbanne maal jamaa kenna subhaanallah maali jalana eegana argitanii taa'a waliin jechuun hin barbaachisu hin ga'u mee amma namni tokko muuziqaa wajjin eegana argitanii yoo viidiyoo wayii gadhiisetti hin jedhe muuziqaa jalatti bane namni mee koomentii jala seenaa laalame namni wanni kun haraama jedhuun akka harree adiiti sirraa bareede maasha Allah muuziqaa irratti maasha Allah jenna ban maal rabbi fedhe abbo hin fedha rabbi subhaanallah hayyullaa yamuutu abada eessaa fedha rabbi kanarra sirraa bareede ajaa'iba rabbi fakkaata maali qoraan itti guuranii eegana argitanii har'a viidiyoo namni haala bareedaan naalaalee jiraan ajajee jettee borummoo kasan caaltu gabbaafti boru kasan caalu gabbaasa irraa akka gaafatamnu beekaa kana mara waan di'uut gootan kana mara akkasitti akka irraa gaafatamnu beeka waan gootan laala harka kana irraa nu gaafata laa uqsimu biyawmil qiyaamati walaa uqsimu binnafsi lawwaama ayahsabu insaanu an lan najma'a idhaama balaa qaadiriina alaa an nusawwiya banaana qubbiin kan akkasitti rarraja rabbiin kenna waan eegana argitanii taab godhan kana mara akkasi quba qabaadha mee nama jala seene maali wanni kun akka nama ulamaa hin qabne akka nama hin qabne akka nama diinaa hin qabne akka nama islaamummaan teenna eegana agartanii dharataatee wahii oduun biroo eegana argitanii oduun aadan buluuti fi aadaa ufiitiin bareeduu fi faayamuu kun
ما نجيتن سين شريات ما نجيتن سلك الرتي ما نجيتن ما Wazirri أنت بي كانت Daakiriyaa. بي تبات ما نجتكم ربما ما تنجران Jaartiin ما na bilbile نجيتن dhiifama jaartiin na bilbile dhiifama itti deemu lamu. أنا في جماعة كنا هيك هيك جارتي تاتوان قولون كم أكاسيتي دبين كن دبي تباتي متي دبي بوياتي قد لكم سادينا كن أكدواتي وأنا تاولين كبا وامي أولين كبا irra dawaan tokko yoo hadhaa'eetiin hin jedhe doktori dawaa hadhaa'aa yoo ajajeetiin hin jedhe namni dhibamu dawaa kana naa jijjiiraa jechuu hin danda'u. Dhibdee sanii fi waan dawaa dhibdee sanitti qajeelu dawaa itti kenne waan taateef yaa jarana nama nasihaa isinii godhu nama eegana argitanii akeekkachiisa isinitti kennu san irra wayya dhugaa isiniin jedhaan bifa saniin jabaadhaa rabbi rahmata nuu haa godhu. Mee hayin gaya diinallee maqaa nyaanne akka waan ulamaa an qabnellee jahliin nurratti walii galtee qaraati halqama qaraatii quraanaa takka arguun hin jabaata amma mee laala gurbii mara seena gurbii ijoollee teenna tanama afaan waliin beeynu laalame subhaanallah achitti wal arrabsu gosaa wal qoodee wal arrabsu kutaa wal qoodee wal arrabsu maali namni waliin beeyne wal arrabsee mucub godhee galee من المفلس جاء النبي عليه الصلاة والسلام ديغا نما إنو جاني صحابة غافة كوين بينو جاني من جاء يوم القيامة مفلس جاء نما قويا قياما سومن لين صلاة لين عبادة لين رفتي كما غاري صلاة سومني حج اللي قرأتي قبا قولتي قبا عبادات نمرا آتاتو نما مرا الرب سيجرا فقد سفك دم هذا ديغا نما تكو غنك وأكل مال هذا نما تكو قبين جلانيات أكام ريفو شيني جرانسان qabeena ujoolleen eegan argitanii xuruurtoo itti fiddeetiin hin jette laa yoomatti jalaa macaq godhe garaa nama nyaata amma mijayoon takka nama qarshii 800 namni tokko na jalaa uqubi jedhee fudhatte jetti akkuma godhan gaafa miiliyoona 800 osoo hin galcha jedhee galchuun danda'u gaafa san guyyaa mallayin hin fayyadne guyyaa eegana yoo malaa yanfa'u maalu walaa banuuna illaa man atallaha biqalbin saliim guyyaa ilmaanii fi qabeenyi illeen gosti illeen nama fayyadne warri amma jala deemee akkanatti xuruu jirta jabaadhu maalii gootee jennee akkanatti harka itti dhoofnu kuni gorsuu dhiifnee lakka obboleessa kiyya irraa deebii warra jennellee yoo namni jedhelleen nama san ija diinatii ilaalan subhaanallah nama santu namarra si deeggaree bareeda jirtaa siin jedhee si jaje waan ati faallaa shari'aa rabbiitiin jirrurra nama nu jajerra nama nuun lolee nu akeekkachiisee jedhe wallahi rahmata nu godhe isa irra nu jaalata warabbal kaaba isa irra nu jaalata nama santu irra nu jaalata nama nu gorsetu nama nuun loletu shari'aan rabbii akkana jirti waan kana dhiisi nama jedhetu irra nu jaalate isatu irra nu yaada lubbuu teennarra ummannu lamaa san albasiriin akki jedhe obboleewwan tiyya gaggaarin lubbuu tiyyarra naa caaltii jan maali jennaan fa inna nafsii ta'murunii bil ma'siya inna nafsa la'amaaratun bisu illaa ma rahima rabbi inna rabbi ghafuurur rahim lubbuun maasiyatti nama obboleewwan tiyya immoo khayritti na ajajji jan khayritti warra ajaju kanatu irra caala mee akkana siin jedhanini sheekotiin nama wayiitu dhiyoo tana ugurseenee garee wahii daawaa godhe amma qaandawwan bara arabillee bira seenee guyyaa lama moo guyyaa sadi ustaaza seenee biraan suutuma jala ol seenee jalumaan dhufee sossobee guyyaa sadi da'waa bareedaa goonee hattaan qur'aana muhadaraa achirra geggeessine gaafa kaanii diimarra na kaayan ittuma dhiise du'aa hima inshaallahu akkasitti duuba jamaa keenna kun sheeka o'aa fakkaata baasaa jedhanii sheeka wahii sheeka o'aa fakkaata eegana argitanii futaa godha as keessaa jedhanii irra gaffeeyanii rimuuvii irra kaayan nama nasihaa nuu godhu kana isa wahii dhageettaniini nama wahiitu karaa yaabbatee deemu jira jaartii wajjin jedhan yoo inni karaa gaheetiin jedhu mallayni harka itti baasa jedhan isinirraa gabaabsa mallayni harka itti baafnani maayitaa qabadhu eenyu namni kun Abu Abdillah ma wannoo qabadha ulfaadha jazakumullahu khayran isinirraa gabaabsa akkasitti osoo karaa gad deemaa jiru mallayni harka itti baasee jaartii uf duuba gaabbiina duuba kaa'ee mallaqa of bira kaa'e deemsa itti fufe
yoo inni karaa gahu doolaarri harka itti baase jaan ammallee atilleen birrii Itoophiyaa birrii duubatti darbee doolaara of bira kaayee deemsa jalqabe. Amma quraanni harka itti baase karatti diinan hin geenye afachu deebi'essi fudhaa jedhee bira tare. Bira battarraan duutti itti dhufte. Wayisii bira taruu hin danda'ama. Laa yastakiruuna sa'atan walaa yastakdimuun mallaqa saniin fudhatama quraana saniin fudha diinaa saniin fudhaana deebisa meeshaa wayii dagadhee jennaan yoo dura si dabre jedheen. Gorsi amma eegana ulamaa'ni dubbatu kun yoo gannu seenuu kadidu taate nama arrabsulleen hin jiru bara. Nama da'waa keessan namni nama arrabsu hin jira. Haasawa reefu kana keessa arrabni hin jira. Jamaa kenna maal taane? Subhaana hayyullaa yamuutu abada. Osoo mijaa'oon takkas gubbatti amma qullaa baateetiin hin jette amma girrisee seena girrisee waan isiin beeyne. Kanaaf jabaadhaa quba gabaadhaa waan foloo kenna kana irraa gaafatamna numarri tokko tokkoon mee shari'aat foloon keessan nama hagam mee kiyya nama 2000 meek foloo kenna mee nulaa foloo kana balaan buute kiyya nama 100 kiyya nama 5 keessan hagam foloon nama 5 nama 5 nama 5 jechaan maal jecha nama 5 jechaan dhiyoo matana 100 jettanii balaan hin buune isaa dhugama isiniin jedhe natti maa dhugama isiniin jedhe Keessan kuma 369 ustaadii kiyya. kiyya abdii hukumee meeqa jette kan kee meeqa jette Keessanii kuma 369. amma nama kana mararraa na gaafataa hoo maal jetta yoo waan halaalaan itti gad hin dhiisin namni kun marri yoo kalaalu taate waan eegana waan an barreessu jara kana mara bira hin gayaami fakkeenyaaf yoo isaan kalaalan taate nama kana mararraa hin gaafatamaa hoo maal jettan kanaaf uf duuba deebi'aati waan poost goone waan barreeffamaa taatu waan viidiyoo taatu waan duutii taatu uf duuba deebinee haalaallu 161 seeneera kiyya 161 maarree balaan teessan akkasumatti heddummaatti beekadhaa gaayoo waan eegana argitanii jabaattanii waan namni dabsiisina anooma waa wallaalee akkana isiniin jedhaami abacha waa wallaalee akkana isiniin jedhaamitiyan isinii baanatuu qaba jedhee isin jajjafii mitiyan isin waan badaa gadhiiftanii miti na hubadhaa dubbii kiyya waan badaa gadhiiftanii osoo hin taane ufii nama kana mararraa hin gaafatamnaa beekuu danda'uu qabna akkanatti namuu jala sararee beekuu qaba shakkii malee irraa gaafatamna jara nama kanniin kafoloon isaa kanaa holii hoomoo maal jettan isin akkasumatti toltuun teennallee yoo toltuu ka gadhiifnu taate adada nama bira ga'uun sheeriin eeganaa goonu fi komentiin sayrii ka goonu kuni adada nama bira ga'uun ajiriin isaa dabalaa deema. Kunilleen adaduma wal jalaa heddummaataa deemuun فإن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا namni tokko jecha eeganaa wahii dubbata min ridwaanillaahi jaalala rabbiitirra inni xiyyeeffannaa ittiin kennu haganaa haga samiin addaan fagaattu kana eeganaa jannata keessa ol isa fageessiti jaan laalaa jechoota eeganaa dubbannuu fi gochoota goonu